Ani manzarata na wani nufaɗe rafu bar manama barida fi bakka ajaiba kana garsiistu fi malee boona qani nufaɗutti seha ya Fattah ya Razzaq abo amma khaytin dalagat hi dalagat Jatan, hah? Asir Raila sida kuda. Guyasha nama rafu data fardanu yo caya. Bismillah. Tele tre me kabdu nala. Akan na mecha kana? Ninta ha miti ninta guyala maboda. Basmati ya fi. Pelabeleti ya. Lekin yana. Abo? Basó tío. Cara luar tanah gemo. Mana? Cara furdisi nama nal guys party tanah rebe. Abba fene nantam. Abba fene. Falata biti jilal. Mata ana raja diri ramu. Hangi nama dawa. Mutuma tanah hangi dawa. Udah fatah ni. Sanu kias hani berlal, kias hana nimbe khawat. Please ga, wah sama tak sini tiba kasin. Gavan jolle. Ya ada tewang gavan jolma. Senani simi oi tu kalima. Sarufti, sarkam siama. Wanita jolma. Allah. Unca tanabar. Ja. Mara kuma mana ni da demiyo. Ya la. Sporti da ragi mai kiti strap holalni. Banu da dabe. Kada tu ya shunu doro tun chanzi. Koi. Tinarra lama buna gartu. Kiya, abu mucaan sahib ni kayaknya sun hagamallee rafa nuti no dalagaallee dhabnee no asuma taa'aa irra. Boo akka nama tasaabii qabutti rafaa oolaa. Nu tanuma gaaddisuma tana illee no win waan kun sila hin arganneedha waan kaan. Tanammaan hundoor. Mucaanii sosooti kam? Obati ya jaya ba terlalu ni sih. Beri unti mana rakishan nak resa. Nah, nelalah tadi. Nak kapan rumah man. Ama jaya ba narkani di bar. Baco. Amo cuta nafra jiri tinggal bawa witi ya tenar minta. Za ibadah ko duka buti. Mana si Grace ete nakakabado harki khemare. Oh yaar. Kuchu fira jiri ki amma kaya wagalat ya sena lao. Abo? Kome ho. Asim kot.
dhagee khali siin raanfadhe seete gizee mana ol seente duubaan cufattee raftu san siin raanfannee bar akkam ta'u feeta dhiyeenya kana ajaa'iba waan khalee gootisanii siin raanfanne khalee warra hudduu gurguddoo san fiddee poopoo fi sagaraa naarifachiisan poopoo seenaa naarifachiisan an torbaan guutuu udaan keessaniin haraawla adii himu soottalii kana haayilaandii takkasiif geessii bar haayilaandii takkaan qaama dhiqatta. Aya lammata nama hedduu sittiin fidu yeroonis siif hin galan. Atuun beektaami haa shushukumaa tana haa gidee dhuftee dafi saankoot. Ati nama guddaami nama ibaadaa qabuumi waan akka naamaan sii godhasa. Wanni mana karaa irraa irriseef akkana qaqqabattuu fi akkana shushukumtuu fi bar yoo inni si shushukumee siin qaqqabadhu kanatti yoo ta'e mana kee galakkisee baata. Mana kee boruun doolaaraan kireeffate. Aya bakka galgala yeroon hin dhufa nageetti. Nama mana nyaachisee nama waasu fakkaata nama guddaadha zaa ibaadaa godhuu qabdutti waan akkanaaf irraa dhiiseeti. Arrasisin asuma taa'u jirtan. Aboo atu khabarati maal fidde numa bira teessaa kootu. Aboo si kaawwatu maraftu. Oo. Si gahe. Ati duraanuu akkanaan gammadanii hin beekaa. Isin har'allee asuma tatteessanii. Aboo atu numa bira teessaa mi maal goote sa? Otoo gammadaa jirru amma fuula kanaan dhufte maal taateeti? Yaa obboleessa fayyaa. Sanamtittiin manarraa kireeffadhatuun. Hii. Gizeen gabbee. Kootu ol deebiin akka qabadhu maallaqa taatu hin jiru yoon hin qabachuu baadde galgalu maallaqa fidhiidha maalleenis sa'a doolaarri ideetti manni kiraa sinirra ta'u jira mee doolaaraa fi mana kiraa Itoophiyaa keessa jiru rabbii ishee isaa dhumaatu waliif Doolaaraan israa furatti isiin sila. Doolaara fira doolaaraa qabu ni qaba rabbii ishee isaa dhumaatu. Tanaan jaami. Ati dhalaa tuttuquu dhiistee ishii tuquu dhiistee hiruma manaan kennitu. Kiraa manaa wajjita dhagaa kanarra taa'u jira eessa hin fidaa. Dalagaa Kana dagoodha. Osoon deemu miilli harkana fakkaate saayee jalaan ol dhumu jira akka qofoo sikini. Aboo dalaga uma jetta dalagaa barbaadu kee duratti mee maalii la eebbifamte sa? Maalii na eebbifamte? Adeero international work hojii biyya teenya tana keessatti ganaa hin baratamin teknooloojii babal'isuu jechuudha. Halluuna yookaan qurxummii horsiisu. Duraanuu naan gammadanii ni beekaa. Ati waa hundarra biyya baharri hin jirretti qurxummii horsiisuudhaan gaafuma eebbifamtu abaarsa kun si. Ati maal seeta? Biyya rooba xiqqoo tanatti raacha horsiisadhaan digirii kee takkaffaa. Aboo? Bakka sana likki ilaalteeffati. Aboo na dhagee dubbii akkanaa dhaabaati. Duraanuu mooraalii kiyya caccabsu manarraa mooraalii na cabee alam mooraalii na cabuu danda'uuti. Naraa dhaabaasoo kana duraanuu naaf hin gammadan miqanyaa kiyya. Gaafaanan deemee qaraawusanis gaafaanan deddeemee qaraawus isin kilaasii forfee dhoytaniitu maala taa'u turtan. Har'a mo'atiin waliin dhoofta kaa forfee. Dhayeetiin jiran na dhoysistanii. Hojii teessaa. Aboo rabbi tana nurraa jijjiiruuti amma nam takka asiin hin dabru. Hai aboo. Oo deero. Dhaabadhu. Dhaabadhu. Hai. Ol bahi. Inni dhaqu. Ati turra xunchaa qabaa deema. Maal haajamtan? Ilaa nama barateen na erge. Inni naqxaa wanta inni siin jedhu lafa gootee hin dabarta bakka. Akkana godhu malee hin dabaru. Ogguu kaan akkanatti dabara. Obbolee faayya na gaddisme. Akkam ishii goggodhasa? Hai tana taaddanuu luqqaasanii barmichoota bilaaraa qabala takka illee osoo kanneen adabaddaa osoo isin hin Jiddu kaa isa waliin haasofta. Ofeetiin. Haa akkam godhatan isaa namni karaa dabaruu hin danda'u. Ana kantiibaa ganda daaraa itti gaafatamaa dhimma horsiisa qurxummiitii fi halluunaati. Andubas maaltu naan geessan? Itan Awoo kabaluu. Akkam godhatan maal? dhageeffadhu.
obbolee saqee kafaa itti dhaadatu san qiyaama fiddaa. Ammaan si fida akkana natu qiyaati gidee san dhiirummaa heesin agarta. Sanuu ati akka nama isa biraa dhorku danda'u godha. Aboo akkana qabeetiin ittiin deeyisa jeesa. Wallaan ati faan ittiin dhayi. Akka killee dhayi. Aboo dhiisin. Teen fidii qoyyoo isan finne arraboodaa siin hin dabartu. Wallaan sin agartana. Haayituun minniqii na qabeetisa. Awwan hin dhaa awwan silis boo hin dhaa. Mee akkana natu akkana. Awwan akka dhiisira. Teen fida duuhoo. Hayi naga dhiisira. Dhaabii mee eessatti jarjarta? Eessaa fiddeen? Eerpoortii. Hoo adeeroo. Tulaa argaa boo. Rabbiin gisee riskii buusa samiirraa addum godhee buusaa afan. Eehaa. Ogeey ganda keenyatti meeshaan gisee dhuftee nuti buufata. Ganda keenyatti waldaa ijaarrachuudhaaf fuula dura karoora qabna ni beektaa? Waan saaltootis ni kafaltaa isiinis maallaqa kafaltee seenti. Dabaasiif ishiin kan maallaqaa ati kan fuutee dhufte kan konkolaataa. Saaltoo. Dachii tana roobni galaanni meeqa babbaqaysee fi nuti ijoolleen ganda keenya nuti tolfatee ijaarate. Aboo dhageeffadhu ani yaala si daraniiti. Hayawii. Eenyu shawwaduu deemtan? Maali shawwaduun adeeroo? Ijoollee baadiyyaa dhuftee seetan? Aboo baajaaji teetun akka nama huccuu ijoollee xiqqoorraa baasetti sharaa fi futtaa si'anii daawwitii tana siin galchin calja siimee si hojjaasoon qabu. Aboo tapha akkanaa. Hayi maali hoo eega biyyaa baane waan akkanaa ta'e eegalame. Okay diaspora waa'ee biyyaa tana eega nurra dhiistan. Eega nurra dhiistan nuti cheechee kaayannee biyya tana asinee ni dhageessaniimi. Hayi ammaan tana maallaqa feetan jechuudha. Gibira nuu kafaluu qabda. Hayi bakka rakkoon qabu siniif hin kafalaa dubbiin godina as biratti. Eehaa nuti buufata si jala deemneetis nuti gabbuusaa. Hodhaamee hayyee. Ajaa'iba garuu. Meeshaa nuti buusaa meeshaa. Adeemtu nurraa dhiisee meeshaa. Walaa. Jetteere. Buna itti dhugi oolu. Buna itti dhugi tun gaafa calloo itee isinii kan namti. Kottaa taa'aa maal isin biroo jira. Santam sagal jaatam takka. Bilam. Obboleettiin teera maal taatisa? Maal? Jaatam sadii. Dhahee dadhabdeen isaa dhahi. Obboleettiin teera maal taatee siin jee boollaan? Eessa? Fuula darbitee nama deemu jirti. Nama deemu. Maal taatee hoo? Maal taatee dhugaanii? Ijoollee baalegee takkaa jiran asiin. Ijoollee baalegee dalagaa dhabdee hojiidhaaf karaa gubbaa teessu baajaaji karaa deemtu namni deemu duraan bahu baajaaji deemtu duraan baatu akka irraa ta'an wallaalee nuti. Nagee dhabnee jirraan siin jeesaa baqii. Amma obboleettii dhufanii dubare obboleettii ta'ee odoo obsan qabu kana irratti dhaabbadhu iftiin siin jedhe. Qolli obsan qabu na dhiisi. Kana irratti waan xiqqoo waan takka waliin obsu qaba. Qonni gaafa anaa gaafata dhaabbadhu tasgabbaa'e naa gaafata. Maatati. Ijoollee achi maalitti hin beekaa waan manarraa fedhanii hin beekan. Akkan obboleessa keenyaaf hin dabartu karaa ni raa. Ijoollee takkaan ijoollee nam sadii afur akkanatti ta'an. Tokko gabaabaa. Bakka ijoollummaa siin jootan. Ijoollee nagee irraa dhabne bakka. Dhaabbadhu ijoolleen san gizee hundaa'u ijoollee makiinaa karaa deemtu ashawaa xiqqaa rafara naqanii maallaqaaf uummata waan godhaa jiran. Saniifuu bakka isaan jiran meetaa amma? Hotaa isin geessa. Obboleessa keenyaaf dimaaree naan jiru. Nagee irraa dhabne jiran nuti cuftinuu. Ummaa yaadin nuti sirraa hafala okee? Isi hotuu. Nuu sirraa hafala. Yeroo hundaa baay'ee Mucaa baala geessan agartee anaatu akka buutii dha'uu jiraatan sin jedhe. Kami obboleettii jaan jiru. Eenyumee isi dubbate. Dhaabadhu is. Eenyu isi dubbate. Is. Kana. No.
Woi saya bagi kurtum bersisa. Alle jabana te numajir tao. Hai ifa dida mishani bo. Ha? Hai numajir ta. Wai numajira. Ambar tara be khaitin fi ge warre furasa. Wai rabbi shumadad. Adana lalu qasani. Abo? Nang wala ma kasi na tume. Abo nama didam fakatan bo gurgutina nagar re manni hangar-hangar ke ge ni bo. Rabbi shumadad doti. Abo? Hai bo. Alhamdulillah rabbi nabas. TV numajir tami. Ah, numajir tami. Abo biya gutun na babe. Gibsi fi Sudani wajina tume sevar. Malte khurmalu mate hai ammasa. Sudan आओ Sudan जतासा मनी पर गुद्दी ना वो मान्य आता नहीं Rabbi shumadad doti na verifata ni shilmin jalawa kadavar. वो माल जते माल साधन Gibsi fi Sudani na babe. गिफ्ट सी सुदानी इम्मा गिफ्ट सी सुदान था ना इम्मी सानी तिस नुनाना स्नेल लगा ओय मंचा खियां बाप दे दुकान एक गड्डू